Arsenal gareen dhaabuu hin argamne gareen Mikel Arteta Arsenal imalli ni taasisaa jiru itti fufee jira. Faallaa isaatiin shaampiyooniin Premier League England Liverpool imalli irraan gadee itti fufee jira. Kalees dirree fi deeggartoota fuulduratti PSV Eindhoveniin goolii 4-1 mo'amee jira. Kilabichi amma yaaddoo cimaa jala jira. Leenjisaan kilabichaa taphattoonni garichaa rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbataati kan jirani. Tapha eegamaa turee fi Arsenal fi Bayern Munich walitti fiderraa eegaluudhaaf taphni kun durumarraa eegalee tapha kilaboota jajjaboo yeroo kana akkasuma taphattoota jajjaboof keessatti hammate ta'uu isaatiin wal qabate kilaboonni afran kun lamaan kun tapha kaleessaa dura taphoota afranuu injifachuu isaaniitiin wal qabate akkasuma liigota isaanii kun Bundesliga German Bayern Munich Arsenal immoo Premier League England dursaa jiraachuu isaaniitiin wal qabate taphni kun soominaan akka eegamu ta'ee ture akkuma eegamee ture garuu Arsenal ga'umsa dinqii bara kana mul'isaa jiru tapha itti mirkaneesse jechuu ni dandeenya goolii 3-1 Bayern Munich injifachuu danda'e jira. Arsenal kaleessa goolii 3-1 injifatu Julian Timber, Noni Madueke fi Gabriel Martinelli gooliiwwan injifannoo warra The Gunners galchuu danda'anii jiru. Maqaa masoo warra dhukaasutaa jedhamuudhaan kan beekamu Arsenal bara kana gareen isa dhaabu tasumaayyuu hin argamne. Bayern Munich ture kaleessa ni dhaabaa fi kan eegamaa ture ta'us garuu Arsenal haala salphaatti injifachuu danda'eeti jira. Jijjiirraan boqonnaa deebiin leenjisaan kilabichaa Mikel Artetaan geggeessan baay'ee milkaa'aa ture jechuun ni dandeenya. Noni Madueke ta'e Gabriel Martinelli taphattoota kaleessa jijjiiramuudhaan goolii Arsenal galchuu danda'anidha. Goolii jalqabaa kubbaa rogarraa rukutamteen Julian Timber addaan itti bu'ee galche. Egaa mootii kubbaa dhaabbii jedhamee kan leellifamaa jiru Arsenal kaleessas kubbaa dhaabbiirraa rukutamteen goolii jalqabaa galchuu danda'e. Daqiiqaa 32 irratti Karl goolii qixxeessituu Bayern Munichiif galche. Taphataan kun ganna 17 argama. Tapha lammaffaa isaa Champions League Awurooppaatiin kan hiriire tapha lammaffaa isaatiin goolii Champions League galchuu danda'ee jira. Sarara gidduu akkasuma sarara qarqaraa fi fuulduraa irratti taphachuu danda'uudha. Garee biyyaalessa umurii 23 gadiin Germany fi taphachuu irratti argama Karl jechuudha. Kaleessa ga'umsa dinqiidha kan mul'ise sochiin taphasaas baay'ee hawwataa ture. Faallaa isaatiin garuu taphattoonni eegamaa turan kanneen akka Michael Olise fi Harry Kane ga'umsa laafaa mul'isanii jiru. Gama Arsenalii Noni Madueke daqiiqaa 69 irratti goolii injifannoo goolii lammaffaa Arsenal galchee Gabriel Martinelli jijjiirame seenuudhaan goolii sadaffaa garichaa daqiiqaa 77 irratti taphataa galcheedha. Egaa kaleessa Arsenal kubbaawwan 8 kallattii isaanii eeggatan garee faallaa Bayern Munich irratti yaalee jira. Munich gama isaatiin yaaliiwwan kallattii eeggatte lama qofaadha. Lamaan keessaa tokko goolii Karl galcheedha. Sanaan alaa yaaliiwwan geggeeffaman yookiin taasifaman keessa Arsenal caalmaa isaa fayyadamuu isaati kan namatti mul'isu ragaan jechuudha. Arsenal kaleessa injifachuu isaatiin qabxii 15 liigicha yookiin Champions League Awurooppaa dursuu irratti argama. Kilabiin kun egaa taphoota 5 taphatee hunda isaatu injifachuu isaatiin garaagarummaa qabxii 3tiin dursuu irratti argama. Arsenal kaleessa erga injifatee booda taphattoonni garichaa yaada kennanii jiru. Noni Madueke ani ga'umsa kootti nan amana jechuudhaan kan dubbate taphataan kun erga gara Arsenal makameeti goolii jalqabaa kan galche kaleessa naannoo paawundii miiliyoona 48.5 ba'ee Chelsea irraa gara Arsenal gaafa dhufu kaleessa goolii jalqabaa galchuu danda'ee jira. Noni Madueke egaa kaleessa ga'umsa mul'iseen gammachuu akka qabuu fi akka waliigalaatiitti dhuunfaa isaatiinis akkasuma akka gareettis miira gaarii akka qabuudha kan dubbate Noni Madueke. Gabriel Martinelli taphoota garaagaraa Champions League Awurooppaa bara kanaatiin goolii galchuu isaa itti fufeetii jira kaleessa jechuudha. Kaleessa Odegaard jijjiiramee seenee jira. Taphattoonni garichaa hedduun isaanii tapha jijjiiramanii seenaniin ga'umsa fooyyee mul'isuu danda'aniiti jiru. Leenjisaan kilabichaa Mikel Artetaanis tooftaan taphaa isaan fayyadaman jalqabarraa isaan milkeessee jira jechuu dandeenya. 4-2-3-1 kan fayyadamanii itti sarratti
Timber, Saliba, Muslera fi Luis Skelly kan fayyadamni keessattuu jijjiira Luis Skelly fooyyee qabaachuu isaa argineeti jira. Kalaafiyoriin daqiiqaa 68 irratti geeddaramee seenee booda taphicha saffisiisuudhaan daran Arsenal garee faallaa Bayern Munich akka boqonnaa dhoowwu taasisee jira. Kanaanis egaa milkaa'aadha jechuun ni dandeenya. Gama biraatiin Ebrich Izen daqiiqaa 81 irratti geeddaramee bahuudhaan Martin Odegaard dursaan taphattoota garichaa gara direetti seenee jira. Bukayo Saka kan daqiiqaa 68 irratti bahuudhaan kan Gabriel Martinelliin seenee Trossardis akkasuma daqiiqaa 38 irratti jijjiiramee bahuudhaan Maduukeen gara direetti seenee jira. Egaa jijjiiran Trossard miidhama salphaa ta'uu akka maluudha kan himame. Sanas ta'e kana garuu jijjiiran kaleessa leenjisaan kilabichaa Mikel Arteetaan geggeessan milkaa'aadha jennee kaasuu dandeenya. Akka waliigalaatti Arsenaal kaleessa caalmaa waliin goolii 3-1 garee Vincent Kompany Bayern Munich galchii 3-1 injifachuudhaan Champions League Awurooppaa kana dursuu isaa kan itti fufee jechuudha. Kaleessa taphattoonni sarara fuulduraa garee Bayern Munich Olise, Harry Kane, Gnabry dabalatee jechuudha. Jijjiiramni isaan mul'isan hagas mala hin turre. Jacksonis daqiiqaa 72 irratti geeddaramee seenee ture. Ta'us garuu qabxii kana jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Arsenaal leegicha qabxii ittiin dursuu kaleessa galmeessuu danda'eeti jira. Taphni biraa kan Liverpool fi PSV Eindhoven taphni kun tapha eegamaa ture. Maaliif Liverpool ga'umsa laafaa mul'isaa jiru wal qabatee tapha eda galgalaa kana injifatee yeroofis ta'u ni tasgabbaa jedhamee eegamaa ture. Ta'us garuu hin taane daqiiqaa Jaffarati Perisic penaltiin goolii galcheen PSV Eindhoven dursa kan qabate. Daqiiqaa 10 Jaffarati Szoboszlai goolii qixxeessituu galchee ture. Daqiiqaa 50 Jaffarati Thiel irra deebiidhaan PSV dursa qabachiiseen. Dorech daqiiqaa 73 sadaffaa fi 91 irratti gooliiwwan lama galchuudhaan PSV Eindhoven Anfield Road irratti goolii 4-1 Liverpool injifatee jira. Arne Slot daranuu tapha yaaddoo jala itti galan jechuu dandeenya. Leenjisaan kun taphoota as dhiyoo kana taphatan 12 keessaa 9 mo'amanii jiru. Kun rikoordii waggaa 71 booda gadi bu'aa rikoordii gadi bu'aa laafaa Liverpool galmees ta'uunis galmaa'eeti jira. Leenjisaan kilabichaa tapha booda ani waan dubbadhu hin qabu waan jedhu kan kaasanii kilabicha waliin Liverpool waliinis waan biraa kan dubban jechuun turmaata isaanii fi geggeeffamuu isaanii irratti wanti dubbatan akka hin jirredha kan kaasanii. Curtis Jones baay'ee dallanee jira. Ammatti wanta dubbadhu hin qabu. Qabxii nama galmeessaa jiru guutumaan guutuutti fudhatama hin qabu jechuudhaan kan dubbate. Egaa kilabiin kun ga'umsa laafaa mul'isaa jiru wal qabate rakkoon eessa bira jira kan jedhu ammallee gaafii namoota hedduu ta'ee jira. Namoonni hedduun leenjisaan kilabichaa Arne Slot geeddaramuu qabu kan jedhu ni baay'atu. Gama biraatiin taphattoonni kilabicha keessa jiran hedduun isaanii ga'umsa isaanii laafeera. Kanaaf taphattoonni gara ga'umsaatti deebi'uu qabu kan jedhanis sagaleen baay'inaan ni dhagama. Ta'us garuu kilabichi taphoota 12 darbe keessaa taphoota 9 mo'amee jira. Kilabiin kun bara darbe yeroo kanatti Premier League England ni dursaa akkasuma Champions League Awurooppaas dursaa ture. Amma iddoo kana Arsenaaliin dhaalamee jira. Arsenaal Champions League Awurooppaas ta'e Premier League England dursuu irratti argama. Liverpool bar 2025-26 bara ulfaataa ta'uusaa mul'isaati kan jiru. Kilabiin kun adeemsa keessa ni fooyyaa jedhamee yoo eegamus taphaa gara taphaatti kilaboota laafoodhaan kilaboota xinnoodhaan mo'amaa itti fuun dirree isaa irratti keessattuu taphoota mo'amaa jiraachuun torbee dabarsine Nottingham Forestiin dirree fi deeggarsa fuulduraatti asuma Anfielditti goolii 3-0 kan mo'ame. Kaleessa galgalas PSV Eindhoven kilaba Neezerlaandiin kilabni kun kilaba hagas mara Liverpoolin dirree irratti injifachuu miti. Dirree isaa irrattu Liverpoolin ni injifata jedhamee hin tilmaamamne ture. Ta'us garuu kaleessa Anfielditti malee goolii 4-1 injifachuu danda'eeti jira. Kun turmaan Arne Slot daranuu yaaddoo jala akka galu taasiseeti kan jiru. Leenjisaan kun injijjiiramu taanaan ammallee imalli irraan gadee Liverpool itti fufuu akka danda'udha. Xiinxaltoonni kan kaasaati jiranii kaleessa dirree isaa irratti mo'amuu danda'eeti jira jechuudha. Taphni Olympiacos fi Real Madrid
tapha gooliin torba itti gareedha. Tapha kanaan Real Madrid gooliiwwan Mbappeen galche afuriin galcha 4-3 injifachuu danda'ee jira. Kylian Mbappeen daqiiqaa 22ffaa 24ffaa 29ffaa fi 59ffaa irratti gooliiwwan injifannoo Real Madrid afur galchuu danda'eeti jira. Olympiacosiif Kukinoon daqiiqaa 80ffaa irratti Mahdi Taremiin 52ffaa irratti El Kaabiin daqiiqaa 81ffaa irratti gooliiwwan galchaniiti jiru. Kaleessa qoramee ture Real Madrid ta'us garuu qabxii 3 milkeeffachuu danda'eeti jira. Tapha kana dura taphoota La Liga Spain lama walitti aansee qixa ba'ee ture. Gareen Xavi Alonso kaleessa garuu dirree isaatiin ala Olympiacos irraa qabxii 3 argachuu yookiin fudhachuu danda'eeti jira. Taphni eegamaatii ture kan Paris Saint-Germain fi Spurs gooliin 8 itti galee injifannoo Paris Saint-Germain goolii 5 fi 3 xumurameeti jira. Kaleessa gareen Luis Enrique Paris Saint-Germain gooliiwwan 3 Vitinhaan akkasuma Fabian Ruiz goolii tokko Pachon goolii biraa dabaleen galchi 5 fi 3 injifatee jira. Vitinhaan daqiiqaa 45ffaa akkasuma 53ffaa irratti taphaan daqiiqaa 76ffaa irratti penaalitiidhaan galchuu danda'eeti jira. Fabian Ruiz daqiiqaa 59ffaa irratti Pachon ammoo daqiiqaa 65ffaa irratti gooliiwwan injifannoo warra Paris galchanii jiru. Luis Hernandez daqiiqaa 93ffaa irratti kaardii diimaadhaan dirree dhaabee jira. Richarlison daqiiqaa 35ffaa irratti Kolomaanin daqiiqaa 50ffaa 72ffaa irratti gooliiwwan Spurs mo'amuu jalaa hin baasiin taphataa galcheedha. Vitinhaan tapha kaleessaa booda yaada kenneen ammatti ga'umsa ol aanaa irratti argamu. Fuulduraaf adeemsa keessa fooyyessee ga'umsa ol aanaa irratti yoon argamu kana ol garee koo tajaajiluu nan danda'a jechuudhaan kan dubbate. Kaleessa garuu haatriikii hojjechuu danda'ee jira. Garuu haatriikii hojjetus ga'umsa isaatti akka hin amanneedha kan dubbate. Taphni Eintracht Frankfurt fi Atalanta injifannoo Atalanta goolii 3 fi 0dhaan kan xumurame. Lokman daqiiqaa 60ffaa irratti Ederson 62ffaa akkasuma Kataleren daqiiqaa 65ffaa irratti gooliiwwan injifannoo Atalanta taphattoota galchaniidha. Kanaanis Atalantaan dirreettiin ala kilaba Jarman Eintracht Frankfurt galchii 3 fi 0dhaan injifachuu danda'ee jira. Taphni Atletico Madrid fi Inter Milan injifannoo Atletico Madrid goolii 2 fi 1 kan xumurame. Atletico Madrid daqiiqaa 9ffaa irratti goolii Julian Alvarez galcheen dursa qabatee daqiiqaa 54ffaa irratti Zelenskiin goolii galcheen Interitti qixxaate. Taphni xumuramee daqiiqaa dabalataa 93ffaa irratti Jimenez goolii injifannoo Atletico Madrid galchuudhaan Atletico Madrid qabxii 3 milkeeffachuu danda'eeti jira. Copenhagen galchii 3 fi 2 Kairat injifateeti jira kaleessuma jechuudha. Taphni Pafos fi Monaco goolii 2 qixxaanii kan xumurame. Minamino fi Balagun gooliiwwan Monaco galchan. David Luiz akkasuma Salisuun taphataan Monaco garee isaa irratti galchuu danda'eeti jira jechuudha. Champions League Europa kan Arsenal taphoota 5 taphatee hunda injifachuudhaan qabxii 15 dursaa jira. Goolii qulqulluu 13 qaba. Paris Saint-Germain qabxii 12 qaba. Bayern Munich qabxii 12, Inter Milan 12, Real Madrid 12 qabaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin wal caalanii sadarkaa 2ffaa hamma 5ffaa jiru qabatanii jiru. Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting Lisbon, Manchester City fi Atalantaan kilaboota qabxii 10 qabanidha. Har'a taphoonni Liiga Awurooppaa taphataman jiru. Taphoota har'a taphatamanii fi eegaman ilaaluudhaaf Aston Villaan Young Boys waliin, Fenerbahceen Frankfurt waliin ni taphatu. Feyenoord Celtic waliin, Lille Dynamo Zagreb, Ludogorets Razgrad, Celta Vigo, PAOK Athens Bern waliin ni taphatu. Porto Nice waliin ni taphatu. Roman Midtjylland waliin, Victoria Pleasant, Freiburg, Bologna, Red Bull Salzburg, Genk Basel waliin akkasuma Maccabi Tel Aviv Olympiacos waliin ni taphatu. Nottingham Forest Malmo waliin taphata. Panathinaikos Sturm Graz, Rangers Sporting Braga, Real Betis Utrecht waliin, Red Star Belgrade FSB waliin morkiin taasisan taphoota Liiga Awurooppaa torbee ja'affaati.